Addunyaa zinaa yookaan sagaagalummaa keessa seentee yookaan jirtu ta'e viidiyoo kana sirri dhaggeeffadhu. Wallaahi viidiyoon kun sirri si fayyada. Akka qulqullooftuufillee sababa guddaa siif ta'uu danda'a. Hiriyaa keetiifis dabarsiitiin addunyaa fokkataa kana keessa akka bahu taasisiin. Jalqaba sababa zinaatiin rabbii kee, kaayyoo kee, jireenya kee, namummaa kee, fayyaa kee, qaama kee akka dhabde beeki. Wallahi sababa zinaatiin kanneen hunda dhabdee jirta. Eeyyan wallahi rabbii kee dhabdee jirta. Kaayyoo kee, jireenya kee, ka fuulduraallee, ka har'aallee, ka qabriillee, ka aakiraallee dhabaa jirta, dhabdee jirtallee. Yoo tawbatteetiin qulqullooftee gama rabbii deebite malee wanti har'a si himuuf deemu iccitii guddaa tokko sitti hima. Waan ati dagatteetiin waan kana keessaa bahuu si dhorge akkasumas osoo sitti dhagahame osoo waan kana ofirratti beektee waan kana keessaa waan bahuu dandeettu tokko sitti hima. Wantumaati beektuudha garuu ni dagatte. Hedduun namaa namni zinaa dalagaa jirullee kan irra dalagamaa jirullee yeroo tokko ol dalaga. Nama tokko qofa irratti miti ka dalagu. Namoota baay'eedha. Ka dhiiraas shamara hedduu lakkafa, ta shamaraas dhiira hedduu lakkafti. Dhibee jidduu kana dagatame tokko jira. Guddicha ni beektan HIV. Wallahi akka qorannoo mul'isutti namoonni hedduun HIVdhaan attaaka ta'anidha. Eeyyani namoonni hedduun dhibee HIVtiin attaak ta'anii jiru. Atillee yoo zinaa keessa ka jirtu ta'e wallahi ilaalami. Eeyyan ilaalami. Yookiin shamara wayii irraa si dhufee jira yookiin ati fuuteetiin shamara wayiitti galchitee jirta. Kana mara kasiif fide zinaa atirraa dhaabatu diddeessanii. Lammaffaa dhibeelee biroo daddarboo, cobxoo, fanxoo, dhibeelee biroo fuudhi asii kanneen maraaf attaak taatee jirta yoo tana. Mee qoratami. Wallahi fayyaa kee kana akkasi dhorgaa jiru dhibee kana. Eeyyan dhibee zinaa kana mee qoratami ilaali. Yaa dubartii wallahi dhiira hedduu irraa dhibeen kun si galuu danda'a. Mee qoratami fayyaa kee mee deemi mana yaalaa ilaali. Dhiiga kee keessa wanti kun jiraatuu danda'a. Innaa lillahi. Rabbii kee dhabuu biraan dhibee kanallee ofirra baadhattee wallahi jireenya kee guutuutu bada. Dhaabadhu zinaa irraa. Lakki dhaabadhu zinaa irraa. Wallahi dhaabadhu. Rabbiin dalagaa fokkataadha jedhe sababa isaa of dhabaa jirta, jireenya kee guutuu dhabaa jirta. Sababa isaa sammuun kee nyaatamee qaamni kee marti nyaatamee dhumate. Ati ofirratti argaa jirtu bari. Wallahi ofirra argaa jirtu. Rabbiin sitti himee jira, nabiyyiin sitti himanii jiran. Dhaabadhu balaa kanarraa. Rabbii jedhii keessaa bahi. Wallahi of dhabaa jirtaa keessaa bahi. Warree wallahi dalagaa kana keessan seenmi alhamdulillah jedhu. Wallahi alhamdulillah jedhame. Wallahi dhibee kana dhibee zinaa kanaan qabamuu dhabuun wallahi ni'imaa guddaa. Yaa Rabbi galanne siif haa ta'u. Alhamdulillahi rabbil aalamiin.